Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtan bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qabu. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti rakkoolee gaggeeffamaa jiruu fi egaa mormiilee waggaa tokko oliif itti fufaa jiru kanaan wareegamni olaanaan uummata Oromoo irra dhaqqabaa akka jiru beekamaadha. Mootummaan Itoophiyaa ofiin jedhus rakkoolee kana tasgabbeessuu dhiisee daran akka hammaatu irratti bobba'ee hojiidhaan mul'isaa jira. Kunis ji'oota lamaan kana keessatti garee komaandi poostii bobbaasuudhaan labsii yeroo muddamaa ifatti labsatee uummata irraan dararamiinsa hammeenyaa geggeessaa akka jiru kan wal nama gaafachiisu miti. Egaa kanaan duras waggoota 25 mootummaan kun erga sirna aangoo humnaan biyyattii gubbaa qabatee kaasee miidhaa fi dararamiinsa hammeenyaa uummata irraa gaa kan jiru yoo ta'u ammas akkasumatti jira. Kana ilaalchisuun uummanni Oromoo biyya keessaa falmii mirga abbaa biyyummaatii fi abbaa qabeenyummaa geggeessaa erga ture kunoo 3/15/2015 irraa eegalee hagammaatti mormii isaa geggeessaa jira. Kanaan alatti ammoo hawaasni Oromoo biyyoota alaa keessa jiraatanis rakkoolee uummata Oromoo biyya keessatti mudataa jiru ilaalchisuun biyyoota keessa jiranii fi mootummoota addunyaatti iyyachuudhaan takka addaan hin cinne. Kana malees ammoo aktiivistoonni yookaan kanneen sagalee uummata ukkaanfamee dhageessisuuf walitti gurmaanis haala qindoominaan bakka garaagaraatti socho'aa jiranii. Egaa kana ilaalchisuudhaan yeroo ammaa kanatti toora iskaayipiitiin aktiivistoota Oromoo gurmaahanii socho'aa jiran dubbisuudhaaf qophii irra jirra. Isaanis egaa asuma Minisootaa irraa Idris Nagoo fi Gaaddisaa Ibrahim toora iskaayipiin dubbifnee jirra. As Minisootaa keessatti aktiivistoonni Oromoo egeree Oromoof Oromiyaa irratti marii bal'aa geggeessuudhaaf qophii irra akka jiran kan dhageenye waan ta'eef kanarratti egaa keessumoota kiyyaa gara iskaayipiitiin dubbisee mariin ijoo aktiivistoota Oromoo kun maal kan jedhuu fi aktiivistoota jechuun akkamitti hiikama maal irratti hundeeffame yookaan bu'uureffame xiyyeeffannaa fi karoorri isaanii gara fuula duraatti waa'ee dhimma Oromoo kanarratti maal hojjechuudhaaf qophii irra jiru kan jedhus marii keenya keessa kan qabu ta'a. Aga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenyaan itti dhiyaadha. Tole meegaa yoo jalqaba Idris irraa jalqabeen kaayyoon walitti dhufuudhaaf keessattuu muddee 17-18 marii geggeessuudhaaf qophaa'aa jirtan kun maali? Kaayyoon isaa mariin kun maalirraa ka'amee Idris irraa jalqaba? Galatoom Usmaan akkuma beekamu qabsoon uummata Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti bifa haarawaan erga jalqabe amma waggaa tokko ol darbee jira. Injifannoon nama boonsaniif cululuqaa ta'an hedduus galmaahanii jiru. Akkasumas wareegamni ammanan jedhamne uummata keenya irra gahee jira ammas itti fufee jira jechuudha. Kanaaf erga gaafa qabsoon sun jalqabeetti aktiivistoonni Oromoo biyya keessa jiranis ta'e biyyaan ala jiranii dhuunfaadhaan waan isaan irraa eeggamuun qabsoo kana tumsaa turanii jiru. Ammas ittuma fufanii jiru jechuudha. Haa ta'u immoo adaduma qabsoon kun sadarkaa tokkorraa cicci'uuni kompleksitiin isaa dabalaa dhufee jira. Injifannoonnis galmaahanii jiru. Gaaga'amni saba keenya irra gahus daraan dabalaa dhufee jira jechuudha. Kanaaf wanni nuti waan kana gahii kana yookaan waltajjii kana qopheessuuf murteessinee fi akka duraatti dhuunfaadhaan qabsoo kana tumsinee sadarkaa itti aanutti tarkaanfachiisuu uummata keenya bira haala itti fufiinsa qabuun dhaabbachuu hin danda'amu waan jedhu waan yaadnee fi aktiivistoota jiran kana walitti finnee mari'achiisuudhaan muuxannoo jirus walirraa sheer goonee waan akka SWOT analysis jechuun jabeenyi keenya kana dura maal ture dadhabinni akkamii qabnaa carraan fuuldura jiru maal fakkaata gaaga'amni fuuldura keenya jirus maali waan jedhu eegalaallee booda akkamitti itti fuufna waan jedhu mari'achuuf egaa waltajjii kana qopheessuuf yaalle waltajjii kana bifa gurmaa'een miti kan qopheessine namoota muraasatti initiatiivii fudhannee jalqabne gurmaa'uun barbaachisaa yoo ta'e egaa marii bu'aa waltajjii sanii yookaan marii sanii ta'a jechuudha. Kanaaf nama muraasaan jalqabne egaa yaada marii concept note waan jedhu tokkos qopheessinee Facebook irrattis Viberii gruppii keenya irrattis maxxanee jira. Kaayyoon inni guddaan haala kamiin bifa qindaa'eef itti fufiinsa qabuun qabsoo biyya keessa deemaa jiru san tumsina waan jedhudha. Kaafee Gaaddisaan itti dabala. Tole Gaaddisaa mee gama keetii yoo deebi'e waltajjii marii kana qopheessitanii jirtu isin aktiivistoonni kun jechuun muddee yookaan Desembarii 17-18 bara 2016 Minisoota magaalaa Minneapolis keessatti guyyaa san irratti keessummoonni argamanoo
eenyu fa'aa qabxiin gurguddaan mariin ijoon guyyaa sanarratti ka'u maali? Galatoomii akkuma amma jaalli kiyya Idris kaasee duraan dursee nuti aktivistoonni hojii kun maali jecha jirurraa definishinirraa eegalle. Kunis jechuun aktivist warri jennu kuni egaa definishinii rogeeyyii jettiin definishinii Oromooti. Nuti immoo qabsaa'ota jennaani. Aktivistoonni kuni warreen kaleessa hidhaa turan, warreen kaleessa faamiliin isaanii qabsoo keessa turte, warreen bifa adda addaatiin qabsoo Oromoo keessatti hirmaachaa turanii fi warreen hirmaannaaf fedhii gurguddaa qaban waan ta'aniif isaan kun yeroo hedduu uummata yaangistaroota or middle age gad warreen jiranii. Generaalii uummanni Oromoo yeroo hunda aktiiva yeroo ammaa ammoo namoonni aktiivlii yeroo baay'ee waan adda addaa irratti hirmaatan namoota middle age gad jiran. Kanaaf namoota kanarratti xiyyeeffannee uummata kana waliif fiduun hedduu barbaachisaadha. Sababni tokkoffaa namni hogguu walitti dhufe hiriyyummaa uumamaa, jaallummaa uumamaa, wal amantaatu uumamaa walitti dhufeenya kana keessa jechuudha. Fuula durallee maal wajji dalayna waan jiru irratti wal marii gaarii godhuu barbaanna. Gara biraatiin akkuma aktivistoonni kun injina qabsoo ta'anii jiranitti keessattuu bara 2014 as hojiin aktivistiin hojjechaa jiru namootatu beeka. Akkuma injina qabsoo ta'anii jiranitti yoo structurein xiqqoo qabachuu baate yoo coordination xiqqoo jiraachuu baate injiniin kun destructive injinitti jijjiiramuu danda'a, walirratti ololirratti deemuu danda'a, rakkoo uummata adda qoqqooduu deemuu danda'a. Kana dhibbarraa dhibbatti dhaabuu danda'uu baannullee namoota waliif finnu kana bifa mariitiin haalli kun akka xiqqaatuu fi fokasiin keenya qabsoo irratti akka ta'u godhuuf yaannee jirra. Gara biraatiin ammoo qabsoo Oromoo keessatti qoonni aktivistoota yookaan qoonni dargaggoonni Oromoo biyya alaa jiran kun maali waan jiru irratti haasawa marii bal'aa godhuu feena. Gariin namaa nuti maallaqa buufneetuma akkasuma Facebook irra waan tokko tokko goonee kajuu jira. Gariin namaa ammoo nuti sanii ol deemuu qabnaa, on the ground waan takka takka hojjechuu qabnaa, qabsoo kana sadarkaa ol aanutti dhiibuu qabna. Yaanni waan jiruuf maali qoonni maayyiin aktivistoonni Oromoo the ultimate contribution aktivistoonni Oromoo godhuu danda'an kan jiru irratti bal'inaan mari'annaa. Gara immoo gaafii akkamittii fi eenyu kan jiru nuti akka namoonni tokkolleen alatti hafne jechuudhaaf steetota adda addaarra Ameerikaa keessa Oromoota jiran Oromoota Facebook irra wal beenu bifa adda addaatiin wal beenu liisti godhannee liistoota kana kontaakti illee goonee nama nuti kontaaktiin godhanne illee yoo jiraate akka rijistar ta'ee dhiyaatu online irratti fi bifa adda addaatiin bifa namootaatiin beeksisaa jirra. Kana wanni godhu jiru Usmaan. Yoom kan walitti dhuftanii gurmooftanii yeroo ammaa kanatti miseensota meeqa qabdu? Eessa fa'aatti sochiin hojii aktiivistummaa keessan kun kan gaggeeffamaa jiru? Formaalii instituushinii wayii hin qabnu. Nama wal beeknuun as Minnesota irratti gaaddisaa dabalatee namoota muraasaan jalqaba waan akkanaa kana yoon mari'anne namoota walitti yoo finne maal qaba waan jedhuun marii jalqabne. Amma Minnesota keessatti marii kanatti nama baay'ee hirmaachisnee jirra. Minnesotaan alas isteeta Ameerikaa USA keessa jiran hedduu keessaa nama hirmaachisnee jirra. Kaayyoon keenya ni jalqaba dhugamatti biyyaan ala warra jiranii fi ispeeshaalii Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaallee dabalatee biyyoota adda addaa keessa Oromoota jiran, aktiivistoota jiran affeerree muuxannoo wal jijjiiruuf waliin mari'achoo ture. Kana konistrentii hanqina yeroof mallaqaa irraa kan ka'e galmaan gahuu hin dandeenye. Haa ta'u immoo kaayyoon keenya ammallee nam tokko akkuma gaaddisaan kaasee duubatti dhiisuun barbaannu namoota qabsoo biyya keessa jiran kana tumsuu fedha qaban hunduu nuti miseensa keenya gurmuu keenya irraa barachuu barbaanna waliin hojjechuu barbaanna. Ammaaf garuu haala yeroof mallaqaa irraa kan ka'e Ameerikaaf yoo danda'ame Kanaadaa irratti namoonni danda'an akka dhufan dangahamuu dirqamnee jechuudha. Horii fandii garaagaraa barbaachaa turre namoota Awurooppaaf bakka birootti illee dhufan ispoonsara gochuu fi sanitti hedduun milkoofne waan ta'eef. Gama biraattiin akkuma duratti illee si ibsuu fedhetti waan gurmoofnee kana dura formal structure qabaannee nama itti yaamaarruu mitamu wanni kun. Yaada marii lafa kaawwannee yaada marii kanarratti eega mari'annee muuxannoos wal jijjiirree booda gurmaa'uu dhabuun keenya bu'aa marii sanii ta'a jechuudha.
kanarratti namoonni uummata Oromoo birattis gumaacha addaa qabanii fi ekspiriyaansii addaa qaban hin hirmaatu. Peeparii tokko tokkos akka nu dhiyeessan kaasnee jirra. Dhaamsa dabarfannee jirra. Kan biroo immoo namoonni biyya biroo irraas ekspiriyaansii addaa qaban ispeeshaalii uummata gurmeessuu fi qabsoo karaa nagaa hoogganuu irratti ekspiriyaansii qabanis dhufanii muuxannoo isaanii akka nu qoodan namootan affeerra jennee irratti hojjechaa jirra. Kun Oromootumaa Feesbuukii fi sooshaal miidiyaa gama adda addaa irratti actively engage godhanii fi qabsoo kana tumsaa jiran hirmaachisnaa jechuudha. Malee kana dura gurmoofnee haala formaal ta'een nama yaamutti hin jirru namootuma dhuunfaa isaaniitiin qabsoo uummataa kana bira dhaabatanii tumsaa jiran kana walitti finnee muuxannoo sirraa argannee mari'achiisnee fuuldura haala kamiin haala qindaa'eef sustainable itti fufinsa qabuun qabsoo kana itti fufsisna waan jedhu mari'achuuf waan kana gurmeessinee qindeessinee jechuudha. Akka odeeffannoo argannetti gaaddisaa isin erga waan kana bu'uurisitanii jalqabdanii marii kana geggeessitanii yoo xiqqaate ji'oota lama. Haa ta'u malee ji'oota lamaan kana keessatti namoota meeqa horattanii isinuma lamaan amma dubbisaa jirru kana moo isin duuba miseensota biraattu jira moo gara fuula duraattu miseensota kana fakkaatan yookaan namoota akka keessan quuqama saba isaanii qaban aktivistoota ta'an jechuudha sadarkaa addunyaa irratti horachuudhaafoo karoorri isin qabdan maal fakkaata? Nuti kun akka ka'umsatti nama muraasarraa haa kaafnu malee bakki nuti dhaqqabuu feenu hedduu guddaadha. Already nama 70 ol kan personally contact goonee jira kan invitation erginee fi concept note keenya hubachiifnee waliin gruupii tokko keessa uumnee waliin deemu jira. Namoonni nuti contact goonee immoo namoota biraa contact godhaa jiranii. Kanaaf ammaaf yeroodhaaf nama 100 ol geenye jira personally kan contact wal goone. Ammoo gara miidiyaa adda addaatiin namoota hedduu riich godhuuf tattaafatu jira. Namoota sarkila keenya keessa hin jirrellee riich godhuufi. Ammoo karaa Awurooppaa kanaa fi karaa Kaanadaa, karaa Awustiraaliyaa illee ammaaf akkuma jaalli xiyya Idris jee isaan kana fiduuf rakkina yerootii fi qabeenyaaf kanaaf hin danda'amne. Haa ta'u immoo moodeeliin akkanaa kun bakka iyyuu akka gaggeeffamu aktivistiin Oromoo as qofa hin jirtu biyya adda addaa keessa jirti. Bakka jiran hundattuu moodeela kana fudhatanii akka marii gaggeessanii nuti immoo akka idila addunyaatti mataa waliif finnee waan uummata keenyaa goonuu irratti mariin tartiibaan akka contribution adda addaa goonu fedhii qabnaa jechuudha fuulduraaf. Haga ammaatti adeemsa marii gochaa turtan kanarratti keessattuu karaa sabaa himaalee yookaan sooshaal miidiyaa irratti wal quunnamtanii wal marii gaggeessaa deemtan kanatti biyya keessattis mormiin haala adda ta'een gaggeeffamaa jira. Kana keessatti bu'aan isin argamsiiftanii fi keessattuu mormii biyya keessaatiif irkoon isin taatan jira. Akkuma beektu namoonni waliif finne jennu kun namoota actively social media irratti hirmaannaa qabanii namoota qabsoo biyya keessallee bifa adda addaatiin xinnisan waan ta'eef already walitti dhufnee waliin mari'achaa deemuun keenya kun hafuura jaallummaa hafuura obbolummaa magarsaa deemu jira. Waan goonuu irratti wal mariidhaan waan tokko tokko godhaa deemuutti jira. Already wanni nuti waltajjiin boodaan yaadne effektii agarsiisaa jira. Kanaaf outreachiin keenya akka fakkaatutti yeroo hedduu namoota sarkila keenya keessa jiran or namoota Viber groupii fi kanarraa qabnus ta'u isaanuma kana keessattuu jijjiiramni gurguddaan dhufaa jira. Hogguu kun ammoo gabbu'ee marii guddaaf dhiyaatee waltahiin tokko irratti gaggeeffame bu'aa guddaa agarsiisaa jennee yaadna. Gama Idrisitti yoo deebi'ee isin muddee kana yookaan Desembarii 17-18tti as Minneapolisitti bakka kamii sa'a meeqarraa jalqabeeti mariin kun kan geggeeffamu? Mee tartiibni isaa hoo haala kamiin geggeeffama? Akkuma tuukaastee guyyaan isaa muddee 17-18 iddoon asuma Minneapolis Minnesota keessatti geggeeffama. Sagantaan isaa finalize ta'uu baatus qophaa'ee jira. Draftiin hin jira. Akkuma beekamu wal baruu fi register gochuun jalqabaa. Namoonni by the way aga ammaatti Minnesota dabalatee naannoo adda addaati akkuma magaaddisaan kaasee nam 70 ol garee keenya kan Viber irratti
seenanii waliinis mari'achaa jirra, barreeffamaanis yaada wal jijjiiraa jirra. Namoota san keessaa baay'een isaanii waltajjii sanarratti hirmaachuuf fedha argisiisanii jiru. Amma dhiyoo kana ammoo weebsaayitii tokkos uumnee jirra, oromoactivist.com ka jedhu. Yaadni marii kunis konseptiin ottiin tun achirra jira, haalli itti galmaanis achirratti mijaahee jira. Namoonni baay'een galmaahuu jalqabanii jiranii. Gama sagantichatti yoo si deebisee sagantaan kun gaafa san eebban jalqabaa waan jedhutu jira. Achi booda immoo wal baratuutu itti fufaa. Eega wal barannee booda namoonni ekspiriyansii addaa qabanii fi gumaacha guddaa qaban jennee yaannu muuxannoo isaanii akka isaan kaawwanii qoodan ijoo adda addaa taayitilii adda addaa irratti sagantaa peeparii adda addaa kan qopheessan itti himnee jirra. Hoppi fuulii seektarii adda addaa keessaa dhawaataan peeparii sannuu dhiheessuu waan jedhutu jira. Isarratti mari'annaa. Achi booda immoo kaayoo yaadrimee kanaa yookaan konseptii nootii kanarra keenya sanniin tokko tokkoon kaafnee irra mari'achuuf deemnaa jechuudha. Akkuma isin jedhetti kaayoon isaanii guddaan haala qindaaheef itti fufinsa qabuun qabsoo biyya keessa jiru kan haga dhumatti tumsuudha. Kanaaf marii san booda tarii waan akka activist associationis yoo uummanni achirratti hirmaatu sun itti amane uumachuun hin danda'ama ta'a. Sun bu'aa marii saniif ta'a. Ammaaf garuu nama hundaa inklusiif akka ta'e jalqabumarraayi wanni waan kana marii kana qopheessuu murteessineef akkamitti qabsoo san tumsina waan ta'eef qabsoon kun Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jira. Kanaaf jecha aktiivistoota Oromoo Oromiyaa guutuu keessaa dhufan bakka isaan dhufanii irraa maqaa isaaniif bakka isaan jiraniin barbaannee hundaa ammachoo yaalii goonee jirra. Kana yoo jennu informationii biyya keessaa barbaannaa qabsoo san tumsuuf nus asii experience informationis biyyatti dabarsuu barbaannaa. Karaa secret ta'een karaa ummata san gargaaruun. Kanaaf jecha namni bakka Oromiyaa gola hundaayyuu dhufe waan kanarratti akka hirmaatu gochuuf baay'ee yaalaa turre. Bakka hedduu nama baay'ee argannee jirra. Bakkoota hedduu irraa immoo bit challenging nama argachuulleen kan rakkisin jira. Ammas marii kana dhagahanii namoonni as keessatti hirmaachuuf kana dura nuti kontaaktii isaan hin godhin carraa kanaan teessoo isaaniitiif adreesii isaanii yoo nu ergan konseptii nootiis kanas hin erginaa fi dhufanis irratti hirmaachuu akka danda'an ammumarraa onna jechuu dandeenya. Wanni guddaan egaa akkuma amma kaasnee haalli amma biyya keessa jiru baay'ee walxaxaa ta'aa dhufaa jira. Wareegama hedduutu kafalamee jira. Amma kana dura sooshaal miidiyaa fayyadamuun kan qabsoo kana deeggaraa turan aktivistoonni adda addaa. Amma sooshaal miidiyaa kanattis dhimma bahuun xiqqoo biyya keessaa eega mootummaan intarneetii kan ukkaamsee jalqabee rakkoo ta'ee jira. Kanaaf what will be the way out akkamiin uummata dhaqqabnee odeeffannoo dabarsina akkamitti achirraa informationii waan deemu arganna waan jedhu irrattis mari'achuuf deemnaa jechuudha. Wan haala san irratti xiyyeeffannee fi bakka hundarraayyuu odeeffannoo argannaa bakka hunda odeeffannoo kanaan dhaqqabu waan barbaannee fi kanaaf aktiivistoonni kunoo garanatti dhufanii yoo kana dura kun kontaaktii gochuu baannee amma marii kana dhagahanii hirmaachuu fedha qabaatan you are the most welcome jechuu barbaannaa jechuudha. Gama gaaddisaatti yoo dhufe irra guddaan xiyyeeffannaan keenya aktiivistoonni Oromoo dhimma Oromoo irratti wal marii geggeessuudhaan inni biraa immoo jaallummaan gidduu keessanii cimuuf dagaaguudha kan jedhu kaaftee turte. Kanaan wal qabatee isin haala Oromiyaa keessatti moo fookasii yookaan xiyyeeffannaan keessa gundaan hawaasa Oromoo biyya alaa jiru irratti? Namni dhufee mari'atu akkuma beektu daayisporuma nama as jiru kana ammoo wanni irra mari'annu waan Oromiyaa irratti wanni xiyyeeffannaa guddaatti kennee laallu akkamitti qabsoo biyyatti deemu jiru san obboleeyyan keenya kaachii rakkoo keessa jiran san gargaaruu dandeenya waan jiru irratti. Gargaarsi kun bifa adda addaa ta'uu danda'a. Namni kunis akkuma nama adda addaa ta'etti baakgiraawundii adda addaa qaba, muuxannoo adda addaa qaba. Tokko tokko waan maqashuma qofa gargaarra fajuu jiraachuu danda'a. Tokko tokko immoo
sagaluma isaanii dhageessifna kajuu jiraachuu danda'a. Tokko tokko immoo noo nuti sanii ol deemnaa kajuu jiraachuu danda'a. Kanaafuu xiyyeeffannaan keenya waan biyyaa sanarratti. Kanaaf namoonni gartee wantoota kanarratti hojjechuu barbaadan kan nuti amma duran qunnamin illeen akka nu qunnaman feenaa akka dhufanii waan kanarraa qooda fudhatan feenaa jechuudha. Fageenyarraa qabsoo biyya keessaa yookaan Oromiyaa keessa geggeeffamu bira dhaabbachuuf deeggaruun akkamitti danda'ama? Namoonni fageenya jiraatus namni as jiru kuni nama kalee bifa adda addaatiin qabsoo barataa keessa ture, nama kalee hidhaa keessa ture, nama muuxannoo qabsoo tanaa qabu. Tokko tokko nama qabsoo waraanaa keessa illee ture ta'uu danda'a. Most of them ammoo qabsuma barataa keessa namoota turani. Namoonni kuni qabsoo muuxannoo qaban kana liidarshippii kennuu osoo hin ta'in gorsa fi xinnisa kennuu danda'an. Barattoonni har'a biyya jiran kuni hedduu keenya akka rool moodeelitti warra laalan faana. Warra qabsoo kanarraa faana nama ammaa jiru kana fudhatanii warra hin deeman faana. Kanaafuu muuxannoo isaan barbaachisu kan namni kun qabuutu jira. Kanaaf total leadership illee ta'uu baatu muuxannoo qaban kana sheer godhuun saksasii ijoolloota biyyaa qabsoo jiranii saksasii qeerroo bilisummaaf jiranii saniif hedduu barbaachisaa waan ta'eef kana akka experience sharing itti ilaallaa jechuudha. Idris yoo gama keetti deebi'ee hamma akka argaa jirru kanatti namoota haga quuqama saboota saba isaanii qaban irratti walitti dhuftanii marii kana gaggeessaa jirtanii jaarmiyaatti yookaan jaarmiyaa siyaasaa tokko gurmooftanii deemuudhaaf karoora qabdu ammas jaarmiyaa siyaasaa tokko wajjin yeroo ammaa kana walii hidhata kam qabdan? Galatoom Usmaan egaa nuti individual activistima hirmaachisuu barbaanne isaan wajjin hojjechuu barbaanne. Marii kanarrattis ta'e namoonni nu wajjin hojjechuu feenuuf hojjechuu karoorfachaa jirru tarii dhuunfaan namoo miseensa siyaasaa kamiituu paartii kamiituu ta'uun mala. Garuu gara marii kanaatti yeroo dhufnu akkuma individual activist akka nama dhuunfaatti akka activistiitti maal gumaachuu dandeenya akkamiin qabsoo san tumsuu dandeenya waan jedhuun malee dhaabbilee siyaasaa kamuu akka siyaasaatti miti fuulduras dhaaba siyaasaa ijaaruuf fedhas hin qabnu akkuma activistiitti wal ijaarree yoo danda'ame haala itti fufinsa qabuun qabsoo kana tumsuu feena. Kana yoo jedhu haalli nuti tumsinuun tarii yaadaan ta'uu mala istirateejii adda addaa baasuun ta'uu mala tooftaa tarsiimoo ekspiriyeensii sheer gochuun ta'uu mala namoonni biyya keessa jiran suni ispeeshaalii warri dargaggoonni qeerroon amma haala jiru kana irraa walitti dhufanii muuxannoo wal jijjiiranii tarsiimoo baafatanii deemuuf baay'ee rakkisaa waan ta'e asii nuti warri carraa akkasii san qabnu haala saniin waan tokko mari'annee yeroo yeroon haala rakkoo jiruuf challenge jirullee consider gochuun tooftaa adda addaatiin gargaaruu malla jechuudha. Kanaafuu akkuma activistiitti kan yoo tarii dandeenyee gurmoofnu yoo egaa walitti dhufaas mari'anne kan mari'annu malee dhaaba siyaasaa ijaaruuf fedhan qabnu kaayyoo akkasiis hin qabnu jechuudha. Namoonni wajjin hirmaachuuf deemanis dhaaba siyaasaa kamuu keessa jiraachuu malu garuu akkuma nama dhuunfaatti ekspiriyeensii isaaniitiif waan hojjetan wajjin hojjechuuf gumaachuuf malee akka dhaaba dhuunfaatti miti affeeraman. Egaa gaafa muddee 17-18 yoo hireen jiraattee dhufnee wal arguudhaaf jiraannaa achi dura immoo xumuruuf sagantaa keenya mataarra gahaa jirra. Wanti sirraa hafee fi wanti itti dabaltuuf akkasumas dhaamsi waliigala uummata Oromoo biyya keessaa fi hawaasa Oromoo biyya alaatiif qabdu yoo jiraate gaaddisaa sirraan jalqaba. Walumaa galatti wanni jiru yeroon amma jiru tuni yeroo rivolushinaati yeroo seena qabeettiidha. Moomantamii jiru kana namni tokko nama kaanirraa waa eeggachuu yookaan dhaaba siyaasaatirraa waa eeggachuu qofa osoo hin ta'in itti gaafatama mataa isaa fudhatee an maaliin qooda buusuu qaba qoonni kiyya maali yeroon tun yeroo akka malee hoottaa tana yeroo tana keessatti maaliin godhuu danda'a leegasii akkamiin qabsoo Oromoo tanarratti kaa'uu danda'a xiqqishoollee taatu jechuudha waan guddoo godhuun dirqamaa miti. Waan dirqama kanaafuu nuti dargaggeeyyii Oromoodha moor qabsoo Oromoo keessatti konsarnii guddaa fudhatanii akka fuuldura deemanii waa hojjetan barbaanna. Abbaan biyyaa dargaggeessa jechuudha Oromoon dargaggeessi evil leadershipii keessatti illee hirmaachuu qaba.
isaan kun wal mareetanii waliin dhufanii muuxannoo akka walirraa sheer godhan barbaannu. Maaliif jennaan yeroo tana akkanumatti bifuma xixiqqaan miis godhuun barbaannu. Kaayyoon keenya guddaan kana gara biraatiin ammoo ilmaan Oromoo bakka jiranii yeroo ammaa kana walirratti ololuu fi miila wal qabuun garuu naman geessu, wal xiqqeessuun garuu naman geessu. Wantoonni kanaa kunilleen hafuu qabanii kana hambisuu irratti bu'aa xiqqoo takka yoo buufne jechuufi namoota kana walitti fiduu barbaannee fi walumaa galatti qeerroon biyya keessaa haalaan qabsoo hamtuu keessa jirti. State of emergency jechuun waan xiqqaa miti. Guyyarraa sekandiin miniitiin jiru hundinuu lubbuu namaatiin deemu jirti. Nuti immoo akka dhaloota biyya sanii taanee citizen or qabnutti maal godhaa jirra? Waan miidhaa isaanirratti deemaa jiru kanaan correspond waan godhu hojjechaa jirra waan jiru namuuf gaafachuu qaba. Nullee wanni walii qabamneef kanuma. Kanaafuu namoonni interview kana dhagayan akka join nu godhan asumaan dhaamsa dabarsaa galatoomii sumaan. Idris anilleen wanni dhaammachuu barbaadu akkuma jalqaballee kaasne aktivistoonni kun kan qabsoo biyya keessaa san bira dhaabbachaa jiran kaka'umsa ofiitiin dhuunfaa ofiitti obbolummaa yookaan dhiigoma biyya saniif uummata san irraa qabaniin waan kan hojjechaa jiru jechuudha. Kan itti dhimma bahaa jirru sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaan kun dangaha miti gurra nama hedduutu nama dhageeffatuuf nama laal hunda seenaa jechuudha. Kanaaf yeroo waan kana hojjennu baay'ee of eeggannoon gochuu qabna. Ispeeshaalii waan distraaktiif ta'an waan qabsoo kana dangeessuu kaayoo isaa fashaleessuu danda'an kan diinni dhimma itti bahuu danda'u hojjechuu irraa hundi keenya akka of eegnu dhaamsa dabarsuun barbaada. Maaliif yeroon kun akkuma Gaaddisaan kaasee yeroo baay'ee critical ta'e. Yeroo kanatti walii obsuun wal jala deemuun waan tokko badiin dogongorri soo jiraate walii dabarfachuun ispeeshaalii miidiyaa irratti wal baasuu dhabuun kun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hamilee uummata nuti ispeeshaalii warri ala jirru kuniif warri sooshaal miidiyaa irratti yeroo baay'ee hirmaannuuf yaada keenyaaf ilaalcha keenya dabarfannu kuni waan namoota Oromoo addaan qoqqoodan waan qabsoo kana laamshessuu danda'an waan saba keenya irratti gaaga'ama hamaa fiduu danda'an akka dhuunfaattis ta'e akka gareetti yoo dalaguu baannee baay'ee gaariidha. Immoo yoo waan kanas kakaasnu ta'e dhuunfaan gara keessaattiin wal qunnamuun mari'iin parsanaalii wal arguun yoo ta'e malee sooshaal miidiyaa kanatti dhimma baanee waan akkasiisan aga danda'ameen akka nuti jenneen dhaamsa dabarsuu barbaada. Fabiroo ogaa akkuma amma kaasnee marii kana wanni qopheessuu yaallee fi namoonni walitti dhufan muuxannoo wal jijjiiruu haala fuulduratti deemnus mari'annee waan tokko irra geenna waan jechuudhaan malee itti qophoofnee haalli mijaa'aa ta'eetiin. Kanaaf jecha namoonni as Minisootaa jiranis haa ta'u isteeta biroo jiran biyya biroos dabalatee marii kana tumsuuf aktivistoota kana jajjabeessuuf warra yaada qabaatan yoo jiraate carraa kanatti fayyadamee akka nu bira dhaabbatanii fi waltajjiin kunis bifa baay'ee bareedaa ta'een geggeeffamee akka fuulduras jabaannee qabsoo biyya keessaa san tumsinu nu bira dhaabbachuu namni barbaadu hunduu akka nu bira dhaabbatuun dhaamsa kiyya dabarfachuu barbaada. Isinis warri miidiyaa OMNs ta'ee kan biroo gama kanatti dhuftanii wajjin hojjechuu fi muuxannoo keessan nu qooduuf yoo fedha qabaattan isin affeeruu fi nuti karri keenya banaadha. Hadhaas carraa nu kennitan kanaaf galatoomaa jechaan kanuman dabarfachuu barbaada. Usmaan. Idris Naga'oo fi Gaaddisaa Ibrahim ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa ulfaadha. Ulfaadha galatooma. Egaan daawwattoota keenya haala yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruu fi miidhaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan gahaa jiru ilaalchisuun akkasumas hegeree Oromoof Oromiyaa gara fuula duraa irratti marii bal'aa gaggeessu aktivistoonni yookaan kanneen gurmaa'anii sagalee uummata isaanii ukkaanfame sadarkaa addunyaatii fi uummata isaaniitiif dhageessisuuf socho'aa jiran ilaalchisee mariin keenya kanarraa kanuma. Egaa yeroo biraa akka waan biraatiin walitti deebinuu abdiin qabaam hanga torbaa walitti deebinuuf abbaa torbeen waa taasisuun galatoomaa ulfaadha nagaatti.
Thank you.